maali garuu carraan koo kan otoo galeensaaf deemu fuula keessa deebi'aa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko gaafa hamilee galeessatiif ka'u waantota hedduutu fuula keessatti deema. Namni kun sababa qabamu sababa hin qabu hin beekamu. Deebi'amuutu ijoolleen jajjabeessitaa jirtanii yookaan daddafee galee namnumti akkanaatu hin jira akka dafee galee namaan jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jechaan illee naga jira. Alhamdulillah galatti rabbi ammallee jiraadha. Iddoo akkana jajjabeessaa jirtanii isin jechuu barbaadaa guddaa akkana galatu waan alfaadha. Warroonni chaanala keenya haaraa taatan subscribe like share gochuuf hin dagatinaa. Yaada qooduu keessaniif iddoo keessan galateeffadha. Dhugaa baay'ee tokko na gorsitanii yaada adda addaa namoota yaada adda addaa qaba. Baay'ee tokkotti isin galateeffadha obboleeyyan kiyya. Maaliif namni waan muudan hin jiru. Bara waan jibbite tokko argitutu jira. Biyya takka lafa takka yookaan fakkeenya gosa takka akka jedhanitti dubartiin gosa takka yookaan jibbitu ta'e gosa sana hanqachuun isiin hafu. Akkasuma mootuyyuu bakka wanni ani ijoollee Yaman irratti jibbaa ture irraa dubbachaa ture irraa haasa'aa ture. Hadda mootu bakka yeroo ani galeessaaf qophii irra jirutti yeroo ani mirqaansa qabutti yeroo ani bakka akkamitti gala jedhee bakka keessi kiyya gammachuu qabutti dhugaa maaliif akkas akka ta'e hin beekne. Namni kun sababa hin qabamoo sababa hin qabu. Namni kun maal kaasu isa maal barbaade yaada jedhullee keessa kiyyattis ni jira. Garuu isinillee yaadutti garaagaraa naa qooddanii jirtanii baay'ee takka naa ulfaadha. Yaadni isin naa qooddan hedduu akkanatti ture yaada bareedaadha. Hin fudhadha. Gorsa keessanillee ni fudhadha. Warroonni maaliif icciitii kee miidiyaarra fiddaa maatu miidiyaarra si fichisiisettanillee dhugaadha. Wanni kun immoo icciitiin kun immoo boruuf wanni ama miidiyaarratti dhufu kun boruuf ragaadha. Inni maal jedhee inni maal haasa'e inni waa tokko odoo bilbila kaasee haasa'e naasofsiisaa ture. Bilbila gonkumaa kaasaa hin jiru. Gizee kaan hin cufa, gizee kaan hin bada, gizee kaan hin cufa, gizee kaan hin bada. Maaliif nama hin beekanii miti amanumaa yoo dhaarre jennu akkas goona inni akkasuma godhaa. Garuu meseejii barreessitiin barreessituu ta'an beeku malee bilbila akkas olii gadi oofaa jechuudha. Gizee kaan bada, gizee kaan cufa. Akkas isin jechuu barbaada. Dhimma isaa waa'ee isaa hin beekamne amma salattu. Garuu immoo wantoonni na ajaa'ibe keessa maaliif yeroo galeessaaf hawwii qabu kanatti gammachuu qabu kanatti maaliif akkana ta'atu na ajaa'ibe. Maaliif namni kuni galeensa kiyya kana dhagayeetini waa jiraatanii saniif immoo maaliif deebi'ee mootu maaliif bilbila kaasuu dida. Odoo bilbila kaase namni yaada wal jijjiira wal jeenhaasaa jechuudha. Galuun salphaadha. Har'a solkaatee ni galta. Garuu immoo nama kana akkamitti itti galta. Nama dubartii yookiin dubartii biraa qabaachuu danda'a hin beekamu. Namni isa argu hin jiru. Akkamitti bakka itti jibbite fakkeenyaaf bakka tokko jibbite namarratti waan tokko jibbitaa miti. Dhugumatti jibbu waa'ee wantaa kanarraa dubbachaan ture jechuudha. Amma ijoollee Yaman keessa jiran dubartii lama fuudhu gurbaan dhiyoo kana fuudhe kunillee maqama isaa dha'uu na jibbisiisa jechuudha. Gurbaan dhiyoo kana fuudhe kan daa'ima irratti odoo daa'ima qabdu ammallee fidee niitii biraa fuudhe kan anuu kana ajaa'ibe. Miidiyaan ammaa kun beekaa qaba. Nama hunda arga. Nu caala amma nama biyyaattu miidiyaa argachuu namni kutee viidiyoo gadhiisa beektani. Sila gurbama kana argeetanii gurbaan akkana yaadinnan tala akkana jirtu kanarratti ara gurbaan kun intala tana fidu bakka waan maanu naa galuu dida obboleeyyan kee. Maal jechuudha? Garuu maaliif nuti? Maaliif guddina wal dhorkina? Maaliif hamilee walii cabsuuf deemna? Maaliif takkittii qabnu kunuunsifanne? Maaliif jaalala walii hin kennine? Nuti yeroo hunda maaliif jaalala hin beekne? Gaafa ijoolleen ol baatee dhiirri Oromoo jaalala hin beeku jettu gaaf sanillee balaa. Gaafa moo jaalatanii nama kana wajjin jiraatan jireenya jijjiiran jedhan himmootuyyuu gaafa kanallee hin jiru ka biraa fidan. Isin ifachaa isin gaafadha. Gaafii kanatti ta'e. Isin takkitti ma Oromoo isin keessattuu ijoolleen Islaamaa tuni dhiironni Islaamaa dubartii sadi fuudha. Shari'aan nu fakkaata shari'aan nu fakkaata. Shari'aan maal si fakkaata? Shari'aan bar yoo ulaagaalee isiisan guutte si fakkaata. Yeroo jireenyi amma qoraan qabsiisu kanatti maaltu dubartii lama fuudha? Kan waggaa fi natti ta'e. Namni kun immoo amma maal isiniif fakkaata?
namni kun amma hojiin isaa takki fuudhee manaa qaba. Takki fuudhaaf qophaa'e. Waa malee maal jedhaa waa malee lafatti miti. Lafatti bilbila kaasuun didu. Waa isinitti mabboleen kee. Akkanumatti jechuudha. Mudannoo wayii mucaa wayii asirratti naa barreessitee jirti. Gaaf biraarraa isin dubbadha. Mudannoo mucaa sadii waan garaa nama nyaatudha jechuudha wallaahi. Takkatu akkanumatti biyya baate. Biyya baatee dalagadheetti biyya baate. Garuu intalli qaruuteedha. Manallee maqaa eessumaatiin bitetti. Birrillee ittiin ergitu ilma tokko irraa qabdi. Xiffir gootee waa hundaa ittiin ergine akkasumatti qabdeeteetti. Isatti hin ergine ka gaaf kaanii intalattiin achumarraa gurbaan dheegaa dhaqee gaaf kaanii ni fuudha. Taanumaa wal fakkaatti beekaa hin fuudha. Gaaf fuudhee jedhutti amma dhageetti. Ani beekaa waa tokko hin dhageenye. Ani balaan dubbii yuutuubii gaafa dheengaddaa ani viidiyoo hojjedhisantu malee ani waan tokko hin dhageenye. Mucatti gurbichi fuudhe kalas fuudhee gaafa inni 15 dib jettee galti ta dura galuu diddisu. Dura galuu didde hin kadhate galuu didde mallaqa itti erguu didde mana isaan bituu didde. Hin eegee ilma tokko irraan qabdi mana kiraa keessa jiraatee ofii isaati jiraata. Kafkaan yoo inni fuudhee jedhe gaafa inni fuudhee 15 ittiin galte. Gosti hoo maal gooti? Hangafaati moo tamana keessa jirtu mushurraa san baafti. Taalaa galtee tana moo mee isinumtu iyyuu laala wanna kanarratti mee xiyyeeffa mee deemi makkeenyaa dhuguma rabbiitti jechuudha. Gosti hoo maal gooti? Taalaa galtu san immoo tamana keessa jirtu tana baafti. Mana kiraan jiraata. Manni isii adda lafa jira. Akka isiin mallaqatti hin argine immoo hin beekan. Akka isiin immoo waan gooneef immoo hin beekan. Jarana eenyu mana ba'a beektu? Isii hangafa santu mana ba'a. Isiin har'a mana keessa jirtu immoo kabaja qabdi jechuudha. As laala jireenya keenya boodallee. Yoo cal'iftellee isii gabbaasan. Isii mana keessa jirtu santu niitii isaa ta'a. Yoo barbaaddeen teetti yoo barbaaddeen deemti jechuudha alaa galti suni. Isiin fuudhee isaa ageennani fiidee galte. Ani immoo waa'ee kanallee keessa hin jiru hin beekullee quballee hin qabu jechuun waan inni itti jiru hin beeku. Akka keessa kiyyaatti ani ka beeku kophaa isaa jiraadha. Dhiirri amma wasitti fuute ka biyyallee barama fidde akkuma ijoollee yamanitti ka biyyallee amma 2-3 fuudhu fidde jirti. Tarii ta'alaa galte ta'a ta biyya keessatti hallaa haala. Garbaa ulfaata. Namni gaafa galuu waan ofiitti galee hara baafatee garuu yoo kun jiraate hoo akkam bakka namatti dhagama. Isinitti amma ijoolleen tokko roon koomantii na barreessitan munaa obsii maal gootaa nutillee akkanumaa dhiirri Oromoo bakka maal goonare yoo dhiirri Oromoon kun silaa jaalala hin beekane nuti akkam goona hin dhumna. Nu dhiisaa jedhan nu dhiisan bakka oduunumaa oduu dhiisanii. Jireenyi simmootu ati oduu ilma qabaattee ilma keessan guddifattee gaarii ture. Garuu amma fidanii argitanii fidanii waan isaan fidan jechuudha. Akka baay'inatti nama dhiba wallaahi nama dhiba jaran. Garamitti deemnan amaran amma. Ufi qongoo isaatiyyuu nyaatee bulee hin danda'u. Dubartii lama ka fuudhu maaliin? Abbaa uummanni biraa agartanii jaalala isaan qaban teessuun irra ta'an afaan irra bakka. Kenna ijoollee saba biraa laala jaalala walii qaban bakka. Dhugumatti jaalala walii qaban. Jaalala beekan. Yoo hattaa jechuudha. Hattaa yoo nyaanni jiraane dhugaatiin garuu jaalalli isaa walii qaban adda. Yoo wanni irra bulan hin jiraate kenna garuu dubartii ma ol guura haga 4 haga 9 fuudhuun roodoo qabeenya ka gaarii jiraate. Malaka bakkuma seena hundatti bilbil isaa raabsa. Bakkuma gahee hundatti bilbil isaa raabsa. Ta'e booda hoo akkam taana nuti. Ana ma yaaddoo keessa seenee
jaaladhu wala nu ulfaata buleengee isin amma isinitti dhagamne malee baay'imatti ulfaata gaafa qaqqabdee laaltu gaafa keessa qan jiraamte mi akkam gootu hin dubbatinii obsii tan gareetti obsitan hin dandeettan bakka mi akkam goota caalisuuf bareetti cabsu caaliftuun qabdu ciisuuf dirrisi ciisuun jiru loluuf yoo loltee homaa fiduu hin dandeettu amma galeetuma falalaa sammuu namaa maraachuu deeman jettillee faayidaa kan qabdu kun kaansin jedhaa bakka imalaa kan immoo keessanii tokko jidduu namaa kan deebi'u kanumaa yoo jechuudha jettee kana jetteen kun immoo bakka taane si fidaa iddoon taane si keessaa wallahi izin jechuun iddoon taane takkatti si geessa iddoon taane takkatti si darba bakka taane takka si fida jireenyi kee bakka namni waa'ee namaa yeroo dhagu jireenya namaa kana beekaa ka jireenyuma namaa kana bakka wanti dubbattu illee hin jiru mee maaluma dubbatta mee garamti fooyyessita ani waan hin jedhu isin du'aa hinaa godha du'aa sirriitti du'aa hinaa godha ani biraankii wayillee hin jiru warri biraankii wayillee hin jiru biraankii maal godha bizeessanii miti namni maaliif miidiyaa kanarratti waa fida beektu namni waan miidiyaa kanarratti waa fiduuf waan biraatiif miti dhugumatti waan biraatiif miti namni keessa yoo du'aa tokko si rabbiin si haqa jechuu jedhe qawween qulqulluutu jira kasi arrabsutu jira kan mootu obsisi hakeenu jabaadhu jedhutu jira kammoo wanni kun hin tayamoo hin tayu jedhutu jira jarana wanni kun hin taya ishi wannumti kun hin ta'a ati mana ati ifaajee keessatti yoo dubartiin takko seenti dubbiin hin taatu maaltu sitti dhagama sitti maaltu dhagama isatti waan takka dhagama abadan sitti waa dhagama deema sitti malee isatti waan dhagama sitti waa hedduu dhagama akkamitti mallaqa kana fidde akkamitti waan kana goote bakka waa hedduu sitti dhagama kana isin warra obsaa jettan kun obsillee daangaa dabarfatee bara obsi akkaataa qabaa seera qaba yaani wanni obsituuf wanni obsini daangaa hin dhiisu ani isma dhugaadha miti amma akkasin godhin akkana godhin jettanii miti ati bakka kiyya kana buusee fulaan ati maal mee amma utoo bakka kiyya kana buuftee fulaatte maaltu sitti dhaga'e yoo siin mari'ate rakkoon qabu ina waan akkanaatiin dalagoo siin jedhe takka ana filachuu takkeessii filachuu kanas dhumatee jira bakka haganuma wanni jiruu quraanii keessatti dubartii lama dhiirri tokkichi bakka jireenya biyyaan beektan kana sin jecha barbaada bilisota akka kabajamtoota kiyya yaanni kun bakka matama kan jechuudha matama kan anna qore yeroo inni bilbila kaasu an beeka akka amala kan qoosinitti himu yoo namni kamuu jechuudha namni zim jedhee akkanumatti hiriyyamaanu yoo akkanumatti bilbila narra kaasuu didu ani bakka mataan kiyya kun likki manan dala matammaa kun bakka maaliif namni sun narra kaasuu dide rakkoommaa inni ka jedhtu natti dhaga'ama jechuudha. Meejira isin inni huqqaama bilbilamma gisee kaaniin cufa gisee kaaniin bade bakka faalti tokko faaltuu hin jirtu beekani. Akkiidi waatu jira ani immoo amma inshaallah
icciitii isaa gara hundaan qoradhee maalirra akka jiru maal keessa akka jiru maal hojjechaa akka jiru irra ga'aa jira. Garuu hin jarjaru suuta jedheetiin dubbii jarjaranii fi dubbiin suutaa garaagarummaa qabdi. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya waan hundaa rabbiin nu halaafisu waan jabaatte kullee rabbiin nu halaafisu warra akkatti haalaa badan kanallee rabbiin nu halaafisu tokko warroota haalaa badan kana. Isin jechuun barbaadaa viidiyoo keessatti dheeressee hamma viidiyoo biraatti walitti deebintu waan irra ga'e waan inni keessa jiru waan inni icciitii isaa guutuu jechuudha. Nama takka jirtu sirbaan baanii morman oolfatanii takka waan inni irra jiru ama ani beektan waan dubbadhu waa caalisa amaneetuma jedha takkaan waan inni keessa jiru waan inni irra jiru takkaan akka goosisu takkaan isinii fidu jira. Firee takkaan jechuudha. Dalaguu isaa waan inni waggaa hanga kanaa dalage kana fiduuf jira. Kana isin jechuu barbaada. Viidiyoo keenya like godhaa, share godhaa, yaada keessanillee naa barreessaa. Meen akkamitti akka deemu dubbiin kun dhugaata moo sobataallee addaan baafadhe isinitti hima. Waan na bira turtaniif baay'ee galatoomaa. Waan na hordofaniif baay'ee galatoomaa. Iddoo isin jaaladha, iddoo isin kabaja. Bakka guddaa isin qaba. Ana caalaa rabbiin isin haa jaalatu, fayyaa isin haa kennu. Bakka dheeraa kanatti wanni isin hidhamu. Bakka abbaa manaatitti akka qoosaan goone. Akka qoosatti akka hin laalle. Buleetitiyaa bakka dheeratitti qoosan hin jirtu. Abbaa manaati irratti qoosan hin jirtu. Jaalallee irratti illee qoosan hin jirtu. Abidda.